Welcome to our channel. Baga dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu vocabulary dha. Vocabulary jechuun immoo jechoota jechuudha. Namni tokko afaan kamiyyuu baruu dura vocabulary beekuu qaba jechuudha yookiin immoo jechoota baruu qaba jechuudha. So akka kutaa irraa kanatti kan ilaaluuf deemnu nature vocabulary kan jedhu jechoota waa'ee uumamaatiin wal qabatudha jechuudha. Kutaa tokkoffaa isaa ilaallee turre kutaa lammaffaa isaa haa ilaallu. So jechi jalqabaa kanarra ilaallu waterfall jedha. Waterfall akkaataan dubbisa isaa akkasii. So waterfall jechuun maal jechuudha? Bishaan gubbarraa akka viidiyoo kanarraa agartan kanatti gadi yaa'u kana jechuudha. So fincaa'aa jedhama afaan Oromootiin. Waterfall. Mee hima tokko irraa ijaaree haa ilaallu. Himni jalqabaa maal jedha? I saw a beautiful waterfall jedha. An argeera yookiin immoo argeen ture bishaan bareedaa fincaa'aa jechuudha. An achitti there jechuun achi yoo ta'u an achitti bishaan fincaa'aa bareedaan argee jechuudha. Wanta darbe haasa'u jirra jechuudha asumaan jecha saw jedhu presentiin isaa see jedha. Wanta sanne wanta darbe godhuu yoo barbaadde I saw jetta jechuudha. Fakkeenyi lammaffaa we have a lot of waterfall in Oromia jedha. So Oromia keessatti bishaan fincaa'aa hedduu qabna jechuudha. A lot of hedduu waterfall in Oromia. Bishaanota fincaa'aa ta'an baay'eetu jira jechuudha Oromiyaa keessatti hedduu qabna jechuudha. Inni itti aanu wave jedha. Wave jennee dubbifna. Wave jechuun immoo maal jechuudha laata? Wave jechuun qilleensa yookiin dambalii bahara yookiin immoo garboota irra jiranii jechuudha. Dambalii garba adda addaa yookiin immoo galaana adda addaa irratti argamtu wave jennaanii jechuudha. Akkuma asirra mul'atu kana jechuudha. Isa kanas fakkeenya muraasa irraa ijaarree haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa they were playing in the wave at the beach. They were playing hanga asitti kan isaa maali? They were playing taphataa jiranii in the wave at the beach. So hiikaan isaa maali? Isaan xarafa yookiin immoo iddoo bahara fuullee jirtutti yookiin garba fuullee iddoo jirtutti taphachaa turanii jechuudha. Wanti kunis wanta darbe agarsiisa. They were playing taphachaa turan. Eenyu? They jechuun isaan. In the wave maal keessatti taphachaa turanii? Dambalii. At the beach. Dambalii naannoo baharaa jirtu keessatti taphachaa turan. Fakkeenyi lammaffaa the man who is waving to me is my uncle. Asirratti wave kan jedhu yookiin immoo waving kan jettuun hiika isa amma laalle kanan qabaatu. Waving kuni dambalii jenneeni. So asirratti waving kun maal ta'uu deema? Harka sochoosuu jechuudha. Namni tokko fagoorraa si dubbisuudhaaf harka bitaa mirga yeroo godhu sitti achi qabee waving jedhama jechuudha. Harka sochoosuu jechuudha. Si dubbisuudhaaf halaalarraa namni harka sochoosuun sun maal jedhama? Wave jedhama jechuudha. So the man who is waving, namichi harka isaa sochoosaa jiru sun to me anaaf is my uncle. Abbeeraa kootii yookiin immoo eessuma kootii jechuu dandeessa jechuudha. Okay? Akkuma agartan kana namichi harka isaa babbanaa jiru yookiin immoo sochoosaa jiru adeera yookiin immoo eessuma kiyyaa jechuudha. Asirratti Ingiliffaadhaan eessumnis tahee okay, asirratti jechi uncle jedhu kun Ingiliffaadhaan eessumas ta'uu danda'a, abbeeraas ta'uu danda'a yookiin immoo adeera ta'uu danda'a. Garuu yeroo takkatti adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Akkam jennee eessuma jechuu barbaanne jechuudha. Obboleessa haadhaa yoo ta'e maternal uncle jennaani. Obboleessa abbaa yoo ta'e immoo adeera jechuudha. Paternal uncle jennee adda baasnaa jechuudha. Okay? Inni itti aanu clouds jedha.
clouds. Cloud jechuun maal jechuudha? Cloudin duumessa. So fakkeenyi jalqabaa kan cloudy wal qabsiisnee ilaallu maal jedha? Look at those clouds jedha. Look at those clouds. Laali at those clouds. Laali duumessa kana jechuudha. Ilaali gara duumessaa yookiin immoo fakkeenyi itti aanu the clouds are getting darker. The clouds are getting darker jedha asirratti. Duumessi maal ta'aa jira? Gurraachomaa jira jechuudha. The clouds duumessoonni yookiin immoo duumessi are getting darker. Gurraachaa jira jechuudha. Yookiin immoo duumessi dukkanaawaa jira jechuu dandeessu. Inni itti aanu earth jennaa jechuudha. Earth jechuun dachii jechuudha. Lafa yookiin dachii nuti irra jiraannu. So fakkeenya akka jalqabatti ilaallu he is the richest man on earth jedha. He is the richest man on earth. Inni the richest man irra qabaataa yookiin immoo dureessa on earth dachii tanaati jechuudha yookiin immoo lafa kanaati jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu the earth is lafa jechuun yookiin immoo ardii jechuun where we all live bakka hundi keenya jiraannu jechuudha. Wherein yeroo biraa gaafiidha eessa jechuudha. Akka asirratti immoo maal ta'a? Iddoodha jechuudha. Where we all live bakka hundi keenya jiraannu jechuudha. Fakkeenya itti aanuun pollution is damaging our earth. Pollution is damaging our earth. Asirratti pollution jechuun faalama qilleensaati. Faalamni qilleensaa damaging miidhaa jira our earth. Lafa keenya yookiin immoo dachee keenya jechuudha. Kun immoo maal jedha? You cannot hide from me as long as you are on the face of the earth jedha. Suuta yeroo jennu you cannot hide from me as long as you are on the face of the earth. Kana jechuun maal jechuudha? You cannot hide jechuun dhukachuu hin dandeessu jechuudha. You cannot hide jechuun maal jenne? Dhukachuu hin dandeettu from me anarraa as long as you are on the face of the earth. As long as jechuun immoo hamma jirtutti fakkeenyaaf as long as you are on the face of the earth hamma fuula lafaa kanarra jirtutti jechuudha. The face of the earth maali? Fuula lafaati. Face jechuun fuula. So the face of the earth hogennu fuula lafaa kanarra. Walumaa galatti kan isaa maal jedha? Waan fuula lafaa kanarra jirtuun bakka takkatti na duraa dhukachuu hin dandeessu kan jedhudha jechuudha. So namoonni kan akkana waliin jedhan wal sodaachisuudhaaf jechuudha. Jechi vocabulariin keenya kanarraa inni itti aanu maal jedha? Flood jedha. Asirratti dogoggoraan namni maal jedhee dubbisa? Baay'inaani flood jedha. Floodii miti. Flood jennee dubbisna. Flood jechuun maal jechuudha? Galaana jechuudha. So yeroo roobni baay'een roobu kan dhufee lafarraa waan baay'ee balleessu sanaa jechuudha. So fakkeenya akka jalqabatti ilaallu Chala's house was damaged by the flood jedha. Chala's house asirratti apostrophiin tun maal agarsiisti? Qabeenya agarsiisti. Chala's house yeroo jennu mana caalaadha jechuudha. So Chala's father yoo jennu akkasuma abbaa caalaadha jechuudha. So bifa saniin qabeenya agarsiisaa deemna. So Chala's house was damaged. Manni caalaadha miidhamee jira by the flood. Galaanaanii jechuudha. Eekansa akkuma agartan kana. Fakkeenyi itti aanu we provided the flood victims with food and clothing. We provided the flood victims with the food and clothing jedha. Hiikaasaa yoo takka ilaalle we jechuun nuti provided qopheessineefii jirra yookiin immoo dhiyeessineefii jirra. The flood victims asirratti floodiin galaanaa
So flood victims yeroo jennu miidhamtoota galaanaa warreen galaanaan miidhamanii jechuudha. With food and clothing, nyaataa fi uffata dhiyeessineefii jirra jechuudha. Okay. The streets are flooded yeroo jennu asirratti street jechuun karaadha. Streets jennee SC tana yeroo itti daballu karaalee jechuudha. Karaa baay'ee agarsiisa. So the streets karaaleen are flooded galaanaan dhiqamaniiru jechuudha. Asirratti himni kun hima dheeraadha. So hima dheeraa ta'uun faayidaan nuti irraa argannu maali? As keessa readingii baraa deemnaa jechuudha. Waliin dubbisaa yoo deemne jechoota akka itti dubbifamu bifa kanaan suutaan baraa deemnaa jechuudha. Asirratti maal jedha? The flood is one of the natural disaster that can displace hundreds of people every year jedha. Tokko tokkoon waliin hiikaa wajjii olaalaa deemnu. Flood is jedha galaanni one of the natural disaster, wantoota uumamaan yookiin immoo uumaan waggaadhaan balleessaa deemtu kan uumamaa ta'ee jechuudha. Badii uumamni qaqqabsiisu keessaa isa tokko jedha. Disaster jechuun balaa jechuudha. Balaa uumamaa jechuudha. Natural disaster. So one of the natural disaster idha jechuudha flooding. Warreen wantoota akka sochii yookiin kirkira lafaa keessaa wantoota akka galaanni kee namoota fixuudha jechuudha. San keessaa galaanni natural disasterii keessaa isa tokko jechuu jira. That can displace jedha. Kan danda'u jechuudha. Displace kan iddoo irraa nama buqqisu jechuudha. Displace jechuun bakka irraa yookiin immoo mana qaban irraa buqqa'uudha. Hundreds of people kan buqqaasu jechuudha. Displace hundreds dhibbootaan kan lakkaawan jechuudha. Hundreds hogeenu dhibbootaan jechuudha. Hundreds of people namoota dhibbootaan lakkaawaman kan iddoo isaan irraa buqqisu every year jedha. Waggarraa jechuudha. Walumaa galatti barreeffamaan yeroo keenyu akkana. Galaanni balaa uumamaa keessaa tokko kan ta'ee fi namoota dhibbaatamaan lakkaawaman iddoo jireenya isaanirraa kan buqqisuu danda'uudha jechuudha.